ogeessi fayyaa kun daa'imman jaalatu qaba. Maatii jaalatu qaba. Mana isaa kan jaalatu qaba. Sa'aa 24 dhaabbata fayyaa keessatti hawaasa isaa tajaajilaa jira. Badalni guyyaa irraa kana guyyaa tajaajiltummaa irraa kana kenname kun kan nama sadeen kana nama jaan kana qofa kenname osoo hin taane ligala nama sadeetiif adda wajjin isin hundaa fudhate jechuudha kaleellaa eegalee inni kun ta'eef karoora bara 2016 karoora TV kana keessatti akkamitti namni namootaan kana caaluudhaaf hojjeta akkamitti hojii kana galmaan ga'uuf dachaan hojjechuudhaaf daleenya ka jettu xiiqii ol keessatti uumuuf jechuudha xiiqii hojjetaa fi hojjetaa gidduutti uumuuf sadarkaa ekstenshinii fayyaattis akkasumas sadarkaa buufataattis kan kennamedha. Kanaaf namni hundinuu kana ta'uu hubattanii hamilee gochuu osoo hin taane hamilee godhatee namni kana caalaa namoota nama jenne kana caalaa kan sadarkaa aanaatti badhaafamuu san ta'uudhaaf namni hundinuu hojjechuu qaba. Fayyadu kaasumaa fi caalaa hojii iddoon hojiin jirtu homiin ni baay'ata. Kanaaf isa san xiqqeessinee guututti akka uummanni fayyadamaa ta'u halkanii fi guyyaa kuma duraanii san haa hojjennu gaditti dhaamsa kaa'umaa fi galatoomaa ulfaadha.